بدين قرو إسا وراركين جت يهدي إسا جت إتعارات يهدي إسا خير إتعارات لسني الرافرد ده يوسف ما لي بيت ركها عندها بقيات لا لا نما نافينه هم جت بيجرا بدن هزيرو هدوه لينتوريتو سنيفو وان إني قول نانجي قرو لينقول إنكما أكان نانجي سني متيتو يعني إسا دوبتي وان بيوين دوبتشاتو ما لي هنترا ترى سنجر سنانجا يوسف جتو جيتي سموت يهدا كبتشاتو ليه ياداتي وان كان يجوا أنجلة ديمه أكسيت لا لا وان كان أولينا نايمتين بيتو Shamaar kafuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota abdii ooruu akkam jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha egaa onlaayinii kanarra badee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha xiqqashoo ishii haalummaan waan naaf hin mijaa'iniif onlaayinii kanarra badee jechuudha amma immoo deebi'ee dhufee jira warroonni mootuu viidiyoo an hojjedhu irratti maaliif deemtee Yuusufiin hin gargaartu maal taatee ati duraan nama gaariidha Yuusufiin deemtee maaliif hin gargaartu Yuusuf rakkoo keessa jira nama warrooti naa jettan Yuusuf deemee gargaaruu fedhii dhabeetii miti deemee gargaaruu anillee hin barbaada jechuudha anumaaf mijaa'uu didee haalli amma keessa jirullee biyaansa haala amma keessa jiru haala gaarii keessa jiraadhullee sa'a kanatti haala Yuusufitti dhaquu danda'u miti ni beekan amma durallee rakkoo gurguddaa wajjin dabarsinee raanaaf Yuusufi hiriyaa qofa osoo hin taane akka obboleessa kiyyaatitti ilaala jechuu baay'ee jaaladhaanii baay'ee kabajaan rakkoo isaallee mootu hin barbaadu jechuudha kana waan ta'eef Yuusufiin inshaallah gaaf tokko kan bira dhaqu ta'a jechuudha Yuusufii fi Abdallaan akkamitti dhiifama walii gootee Yuusuf akkamitti Abdallaadhaaf dhiifama gochuu danda'e Abdallaan amma dura waa hedduu miidhaa ture video isaanillee baay'ee laalaa hin turre video kana yeroo argu baay'ee rifadhee maknaatu Abdallaan duraan baay'ee isa miidhaa ture keeriyaallee baay'ee miidhaa ture akkasuma ilullee baay'ee tokko miidhaa ture jechuudha amma garuu yeroo Yuusuf haaluma qallaaliidhaan Abdallaadhaaf dhiifama godhee jira minaamin jedhu giraana gabba'ee jechuudha naaf galuu dide kana waan ta'eef mee Yuusuf akkamitti Abdallaadhaaf dhiifama gochuu danda'e dhiifamni kun hoo akkami hin zallaqa hanga dhumaatitti dhiifamni kun ni deema amma dhiifama walii gochuun isaanii osoo hin taane of duraaf hoo akkami way wal dhabane kan jedhu wajjin ilaalla ta'a intro gabaabduu tana booda kan wajjin ilaallu ta'a nu faana turaan affeerraa abdii ooreetii Let's go. Akkam godhu attana guuta dibee saasee kadhume fuulli tantee dibamaa fayyisa akkam godhu attana guuta dibee saasee kadhume fuulli tantee dibamaa fayyisa tigaaroo beelaan ganoodeechisanii gada basaasaa baaleen bobbaafatanii maaloo malaata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin nama gaafatanii asitti maaliif Abdallaan faayuu fi Liinaa Abdallaa agarsiisuu dide namaaf hin galu eshi haa ta'u rakkoota kan qabu garuu Abdallaanuu akkamitti haala qallaalii kanaan Yuusuf dhiifama godhee fi callisuu danda'e es giraamii aggaabbaanuu akkamitti akka walii galan na dhibee haa ta'u jarri bakkuma jiranitti nagaa haa ta'anii Yuusuf illee akka nagaa naaf ta'u hawaaf jechuudha viidiyoo isaanii kan wajjin daawwannu ta'a ammallee itti hafnuu isiniin jedha hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa kennaa بدين قرو إسا وراركين جت يهدي إسا جت إتعارات يهدي إسا خير إتعارات لسني الرافرد ده يوسف ما لي بيت ركها عندها بقيات لا لا نما نافينه هم جت بيجرا بدن هزيرو هدوه لينتوريتو سنيفو وان إني قول نانجي قرو لينقول إنكما أكان نانجي سني متيتو يعني إسا دوبتي وان بيوين دوبتشاتو ما لي هنترا ترى سنجر سنانجا يوسف جتو جيتي سموت يهدا كبتشاتو ليه ياداتي وان كان يجوا أنجلة ديمه أكسيت لا لا وان كان أولينا نايمتين بيتو Amma maali beekta? Daawwattoota keenya akkuma durallee viidiyoo duraa irratti isinii ibsa jechuudha. Uummanni kun wanta Abdallaallee Liina abadan faa'us hin garsiisu, Liinallee hin garsiisu jedhee kadhe.
Faayo mataan agartee miti nama isin erge. Maaliif jedhe? Faayo nama nutti erge. Faayo nama isin erge. Ammallee namni hedduu duuba jira. Namni kabiraallee nama hedduu duuba jira. Isi duuba faayo duuba. Faayo duuba nama biraatu jira diinni. Namuma isin fira kennaa jettaniin isin miidhu jira. Faayo qofaa yaadee firri kun fira liinaati moo fira gama kiyyaati? Gama liinatiin. Fira gama liinaati. Fira liinaa. Maal jedhina gaafata? Ati hin fayyine yeroo sana. Abdallah fira liinaa. Qabee ture faayo. Viidiyoo jala deemtee laanta arguudhaan. Viidiyoo laalee liinallee si himte jira. viidiyoo laaleetiin boo'ee waa'ee viidiyoo sanii maallatti hin kaasine fidiisa. Hin qabe akkuma amma qabe kanatti. Qabnaan liinallee sobanii amansiisanii obboleettii ta'eetiin fayyifannaa jedhaniini. Faayotan. Faayotan. Liina kadhatanii liinan asinna dhuftee na kadhattee jennaan itti kenna. Natti erganii liinallee fayyisuu hin fayyifannaa ammallee mootu fira kiyya bira deemuu dha. Si galeen mana isin jirtan kana hin beeku waa. Hin beektu dhugaa manatti nuti jiru. Eewa. Booda liinaan itti kenni naan jette. Faayoo na biraa fuudhanii deemanii. Liinaatu jechuun si biraa fuudhe jechuun bakka amma silaa mana amma isin jirtu kanatti. Liinaa miti. Liinan hin fudhadhaa hin fayyifadhaa jettee kakattee fayyifachuu qaba. Sababa kiyyaan ati miidhamuu hin qabdu. Sababa kiyyaan obboleettiin tiyya si miidhuu hin qabdu. Kanas amma firallee arganne ni fayyifannaa jette. Liinan jechuudha. Akkas jettee siraa fuudhe. Akkas jettee jennaan hayyee taa'ii liinaa yookaan namni kun si sobuu danda'a jedheen gaafa sanis viidiyoo san yoo laaltee jiran. Viidiyoo laaleetiin jira. Liinaa taa'ii si sobuu namni yeroo ammaa kana naafsi. Nama miidhamaadha nama yeroo hedduu namni hedduu nu miidhe nama nu hiriyyaa jennuun illee nutti garagalchanii nu miidhisan taa'ii uummata kanaan amananii jennaan laa fira kiyyaa bar nama akkasiitii miti nama nu jecha biyyaarraa dhufee jedhe achuma natti erge anatti iyyuu miti ani yeroo sammatti mana hin jiru keeriyaan itti dawwala itti kenne jedhe fuudhanii deemanii liinaa biraallee osoo hin ga'in karamatti gadi dhiisan. Karamatti faa'u gadi dhiisanii booda faa'u anaayyuu waamee qabu keeriyaanii qabini maraachi. Gaafata Yusuf sammuun wantaa miti laaleetiin jira viidiyoo saniiti. Anuyyuu yeroo sana hedduu rakkachaa ture. Hin dhufini gaafa sana inni hin deemne atuyyuu na yorka rakkate. Waa sii galee miti. Uummanni naan dawaa na gootee sheekaa jirti. Waa yeroo mootu isii fuudhan sana ati nuun fayyine. Fayyine dhugaa. Yeroo amma isii na biraa qabanii an fuudhee sana. Na biraa fuudhan san achuma liinalleen karaa itti kennii fayyifnaa sheeka jabaa argine liinan immoo dhugumarraa siimu liinan bakka amma si geessite kan agartee miti sheeka san bira geessu faayoo sheekuma si bira geessitan bira si geessu gara manni qoy kasii geessu uummanni asii na biraa fuudhee deemanii isii biraan osoo hin ga'in alliinaa komadhee ture. Liinan akkamitti fayyee harka kaafiyyoo jalatti daawwatanii hedduu komee hedduu kaasan. Awwala jechuu jalqaba. Liinaa komadhee ture liinan immootu eega isiin baatee siif keeriyaallee qabdee jette argee anu viidiyoo arge malee isaanuma bira jirti itti dawwalee yoom sheeka bira geessina jedhaani jiraayyuu jettee natti xaayyiif jalaa baatemi liin anatti yoo dawwaluu baatan liinatti dawwalanii maaniyyuu dirqama gaasuyyuu liinatti dawwalanii isin isin miitu waan barbaadanii namni sun fira liinaa haqiiqaa ka dhugasa yoo ta'e jechuudha. Waan san godhuun qabu biddatutu yoo dhiiga isaanii yaade bara namni liinaa fi isaan walitti fidaa faayoo fi isaan illee firumaa bara. Maal immoo qabdu dirqama immoo fuudhanii jechuun waan kana akkasiin fayyadu dirqama jechuun godhuu qaban silaa. Eegaa immoo yoo isiintu shayxaana jennee nama jalaa baddi akka shayxaanummaatitti jalaa baddi liina irra dawwalanii maa badde jalaa baatee jechuudha beekatu gadi dhiisanii adabumaafuu jechuudha diinummaa kana ga'e namni kun agartee miti. Amma waliigalatti liinalleen wanta ani siidhaamu liinadhaafis uummanni sun diina isii ta'u diina keessan ta'u ofirraa eega. Ni beekamu. Jechuun nuti manni jiru mana biroo jira jechuun mana isii hireessan malee mana naannoo sanirraa isatti manni isaan raasii qaadhaa hireessan malee guyyaa takka qolli maal jettee naan bira namni isaan bira dhagee isaanii wal dubbisu jiru hariiroon isaan jidduu jirtu jechuudha. Isaan gaafsan waan biroo shiree biroo yaadu kaan malee amma haasoo ka'e kana dinatti himte keessatti Yusuf namni sun nama shiree yaadu deemu malee yoo saa yookiin firaniinaa kan dhugaa haa ta'uu san taate eegaa nam fayyee dhufanii Abdallaan baga nagaan fayyee jee namni takka nagaa fatee dhugaa kee jette. Kalaas tokko kanaan lammaffaa
Ilaa amma baate ilaa aduu irratti nagarre baatee dawwalanii diina baatee mucaa sanii fi bijiin hin jennu. Ammoo intalli sun yookiin diinatti yoo himuu baatan sitti jechuudha yookiin akkana ifeegi namni si jennu jechuudha. Nam tokko hin dubbanne xayyi baate iyyuu keeriyaa illee qabde keeriyaa eega qabde booda anallee akkas na gootemi keeriyaa iyyuu eega gaara keessatti fayyifadhe keeriyaa na jala maraachite bara keeriyaa fayyifadhe eegaa jedhe gaara keessanii baa jedhe araba natti bittee na tumsiifte gaafa sanillee dawwalanii akkami rabbi si baasee bada boonu jalaa baate gaafuma sanuyyuu naan hin jedhe. Gaafa san akkasitti daawwatanii waan Yusuf jechaa yoo ni argitanii ni dhageessan jechuudha. Maaliif yoo tiri dhugaasaa jee waan dhugaatti haqa qaba ani faayoo yoo agarsiisu baatillee duraan akkana akkamitti mana kana dhufe akka kanaa miti jechuudha akka birootti dhufe jechuudha. Maaliif yoo tiri Yusuf maaliif faayoo sin garsiisu naan jaa jeetiin aarii guddaa isaarraa qaba. As gidduutti iccitii meeqaatu jira jechuudha. Iccitii fira liinaa ka asii fuudhee liinaa Yusuf biraa fuudhee oofisuun iyyuu jechuudha. Ani fayyee guyyaa tokko dhuftee baga rabbi si fayyisee alhamdulillah jedhanii shukrii rabbi namni dhufee jechuudha. Ijaan akkana sin ilaala namni sun dhugaadha. Yusuf amma akka isatti ani jechuudha Yusufitti aariin qaba. Maaliif yoo ta'an aaruma san keessa maaliif intalatan isin garsiisu naan jaa intalituun ani fakkeenyaaf miidhama duraanuu miidhamarraan ture daawwattu hin quba qabde jechuudha. Akkasuma illee miidhama ka'ee ture. Naqolli miti jechuudha. Maggee irraa qabe Suleyman irraa qabe namni guutuun miidhama ka'ee ture. Hattaa khayriyaa mubaarak jetti namni hundi miidhama ka'ee ture. Alhamdulillah galanee rabbiin baduun garuu isaa wal harkeen jechuudha yaada isaa jechuudha itti aaraa ture. Yaada isaa kan itti aaraa ture sanii irraa fudhadhee Yusuf maaliif yoo ta'an akka hangafa kiyyaatti ilaala jechuudha. Nama naaf inni kun jechuudha biyya rabaa ta'e yeroo hedduu waliin ture jechuudha. Saniifuu waan inni godhi naan jee garuu inni godhe dirqama akkaan naan jee sanii miti jechuudha yaadni isa duubatti waan biroo inni dubbachaa ture maaliif intalatan isin garsiisu naan jaa Yusuf jechuudha. Jeetiin sammuutii keessa qabachaa ture beeku. Yaadaati waan kana jechuudha waan jala deemee akkasitti ilaala jechuudha. Waan kanaa waliin naa himtee hin beeku jechuudha. Amma maali beektaa? Daawwattoota keenya akkuma durallee viidiyoo duraa irratti isinii ibsa jechuudha. Ummanni kun wanta Abdallaallee liina abadan faa'u hin garsiisu liinallee hin garsiisu jedhee kadhe isaan kana sossobanii ammallee faa'uun harkaa baasuu danda'an jechuudha. Maaliif jennaan ummanni kun gaafa ana isaan harkaa baate natti dawwalanii hin himne liinatti hin himne hin dhiifne namiite rabbi baga si baase naan hin jenne hin callifne Abdallaan ka duraan sammuun isaa hadoodeetini karaa hin taane akka hin taanetti liinaa miidhaa ture nu miidhaa ture inni fayyinaan dawwalanii kabiraatii miti dawwalanii Abdallaa baga rabbiin si fayyisee hin jenne baga rabbiin si fayyisee hin jenne amma mootuu ani faa'oo qabadhee jennaan daawwattoota keenya dawwalanii dura dogongoran nu harkaa baate amma kana sirraa qabanna ittiin himnaan Abdallaa yoo kun amma ittiin jira amma sirraa qabanna dhufnee sirraa fudhannaa naan jedhan isinuun beekuu jedheen ammallee isaan hin beekan walumaa galatti walillee hin beekne sababa liinaa duraan harkaa baasan. Liinaan hin beekanaaf liinaan hin beekne isaa yookiin jechi amma jettu kun. Amma bar mee Abdallaa kasi huusi dawwalanii sin gaafatin baga rabbiin si fayyise kasi hin jedhin amma faa'oo harkatti qabannaan firummaan isaanii mul'atti isinii yaanne naallee yaanne. Akkuma faa'oon yookiin na ajjeeftee yookiin ilmaan kiyya ajjeefte malee quba qabdee Yusuf waan deemaa jiru waan haasawaa jiru ni beekte isin yeroo guddaan xiyyeeffannaan akka naabiin adda baanuuf wanni isin faa'oo waan kana hundi gootu maaliif jarri sun jechuun akka yookiin faa'oo namiitu yookiin akka faa'oo na ajjeeftu jechuun sani waan gaafsaniif mana sheekaati jira daawwattoota keenya silaa jechuun anaaf jechuun dawaa kana naaf qoran jechuun maaliif bakka na dadhabnaani mana sheekaa keessatti akka itti na fuutudha dadhabnaan jechuun Yuusufitti argamte jechuun jettu saniifuu inshallah rakkoon qabu jechuudha waan Yuusuf jedhu tana hundaa'u jechuun dhugaadha haqa qaba maaliif jechuun hedduu itti rakkachaa ture hedduu irratti mataan fottogee bakka meeqa irra muramee jechuun irratti intaltana qabee ammallee ilaa ammaa yoo asii gallakkifamte yoo asii baate jechuudha anaa miti daa'imman kiyya kun takkallee nu naaftu jechuudha yoo dhiiga irraa buufte dhiiga san bofa sittaati waan adda addaa sheetaan jinni waan adda addaa sittaati ijaanuu isin agartu jechuudha saniifuu ani maaliif akkuma reefsiniin jechuun aaraatiin ture na dhoorka maaliif na dhoorkaa Yusuf faayuu maaliif na dhoorkaa jecha jawuu marratti aaraatiin ture saniifuu hawwii kiyya guddaan alhamdulillah isa bira ga'ee Yusuf bira dhufee jechuun akkanatti yaada kiyya isa dabarfadhee ani ugaa inni bilbilaan hin dhufini jee Abdallaa jee naan lolu isatti aaraa ture jechuun maaliif gurbaan kun akka naan jee narra miidhamaa ture jechuun ilmaan kiyya isaa guddisaa ture isaa qallabaa ture maaliif gurbaan kun akka naan jeetiin aaraa ture daawwattoota saniifuu maaliif yoo ta'e namni bilbilaan irra qaamaajoo wal bira dhuftee yaada keessa walii mattee wal dabarfattee wanni garaa keessa jiraati wanni afaan kee keessa jira hundi si harkaa baate jechuudha saniifuu haa galatoomuu ulfaadhuu si deebisuuf kenna malee maaliif an si harkee jechuudha akkana si bira gattaa'ee si hojjaasee yaada keessaa fuudhu dhugaa keeti mana sheekaatiif kana mana sheekaan hin beekan ammallee yeroo takka takka sheeka bira dhageetiin sheeka bira ta'an waan barbaaddu jechuudha an
fuudhee bakka sanatti jechuun yoo dadhabee makiinaa warra taaskii arabaa maallaa kafalee asis erguun dadhabu jechuudha. Na rakkoon qabu sun akkas jechuudha daawwattoota keenya Abdallaalleen karantaan innatti aadutti ture jechuudha. Ammeestira hedduu beeka waa hedduu arguu jira dubbii irratti dubbii ilaaluu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni sun immootu fira liinaa osoo hin taane diina liinati. Warri faa'oo fi liinaa akka wal nyaachisaa jiru wal akka waraabessaatti wal fichisiisaa jiruyyuu uummata sana ammaan argee jira. Silaati qollee taatu nama rifannaa namaa qabaatanii gaafa silaa miidha musan callisanii ani faa warqa galfannaan dawwalan raqamni kiyyallee gaafuma san itti mul'ata gaafumaan fa'oo qabu raqamni keenya itti mul'ataa jechuudha daawwattoota keenya kanaafuu ana dawwalanii na gaafatanii turan ani isinuyyuu hin beeku jedheen karuma fedhanii yoo dhufan akkuma dura jedhee jechuudha na harkaa baasuu hin danda'an hin beeku ani salamaayyuu beekullee hin danda'u akkas jechuudha daawwattoota keenya Abdallaalleen immootu wanta ani saadhaamu amma booda agentalli tun bakka qabattutti walii gad illee hin deemin argitee kun ijoollee ta'eetii fi jaartii ta'e jabeeffadhuuti jireenya kee oofan. Bara akkuma adeemsisu jee waan ati barbaadu kanaaf iti jettan qisii fayyitutti yoo dhiifi as bira dhufuu dadhabee bari uummata arabaa maallaqa kafalee warra taaskii galtee warra taaskii oofuu jiraamire sanitti dawaa bishaan quraanaati mala adda addaa seeqamni hin dadhabuu siin jee bara. Kalaas akkasitti walii gallaa gargaarsa waan barbaaddu bilbilini jiraame waan akkanaatiin fedha sheeka biraa fuudhinaaf jennaan uggisiin sheeka mana sheekaa dubbee dhagee fuudhee siif makana seeqan. Rakkoon qabu atillee ofii gama feessa dagarteemi maal naan jedhe jeeroo duraa tokkoyyuu narra dawwalee ani haga ati faa'oo gadi dhiiftu liinaa miidhuun dhiisu Abdallaa miidhuun dhiisu Suleemanii miidhuun dhiisu Magee miidhuun dhiisu Keeriyaa miidhuun dhiisuun maallaqa kanaan si ajjeesu duubaan jedhaan jee gaafa duraanitu rakkoota mushaakilaa kan hunda fiidiyoos deemarre Sudaayuu Sufiif dhiise malee waan kan hunda harkaan keessaa qaba jennaa himee jira. Feesal qabatama qaba. Harkaan keessaa dalagachuutti jira karaa dhoo isaatiin namni dalagu jiru isa garuu gaafa dura kakatee amma booda hin dalagu jedhee na biraa bahe. Akkasii jechuun qabduu daawwattoota keenya alhamdulillah galanii bibbadini haa galatuun obboleessa kiyya qaalii kan himaan kiyya babbaatee obboleessitee haadhatee haa galatuun biratti harkamee yaada isaa irraa fudhadhe jechuudha. Duraan ittiin aadaa ture sanumaan asumaanuu Yusuf dhiifama naa godhi. Kalas si geggeessaa amma akkasi Magee ati kan kalas. Man nagaatti nu galisiin. Kalas akkasiiti rabbiin nagaa amma irratti si haa deebisu. Immootu feegaa deemi waan jiru siif hin dawwala. Waan dhiyeeffamee jaa'u hosi geggeessa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa turtan wanti isaan haasa'an hundaayyuu kan wajjin dhageeffanne Mageen immoo wanta akkaayyuu hin dubbanne yaaddoo wayii qabdee jirti fakkaatti rabbiin yaada sanillee sirraa haa kaasu Mageessin jechuu barbaada. Yusuf atillee Abdallaa qofaan walii gadi hin deemine of eeggadhu jechuu osoo hin taane atillee rabbiin si haa eegu of eeggadhu siin jechuu barbaada. Ani obboleessi keetiin hordoftoota kiyya akkuma argitan Yusuf fi Abdallaalleen dhiifama walii godhanii jiranii maashaallah baay'ee itti gammadeera. Rabbiin jabaatanii wajji rakkoo gurguddoo warra bahu isaan haa taasisu. Warra wal nyaatu osoo hin taane warra gartee wajjin gaachana tokko ta'eetiin jabaatee diina ofii walirraa injifatu rabbiin isaan haa taasisu jenna. Komantii jalatti isinillee du'aa godhaa fi isiniin jedha. Ani Abdii Oroodha. Horaa bulaa dagaagaa. Walla wajale muka be akkam godhu attana goota dhibee saasee kadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa akkam godhu attana goota dhibee saasee kadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa tigaaroo beelaan ganoo deechisanii gada basaasaa baaleen bobbaafatanii maaloo malaata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin nama gaafatanii.